Aya Studio. Namu biya qaba biyi sabba qaba Abban biya saata kami mirga dhaba Namu biya qaba biyi sabba qaba Abban biya saata kami mirga dhaba Jettee nurraa kaasuu farqoota gabrummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa gabrummaan umurii dheereffattus nurraa hafuura keen waboo jabaanneetu jirra wabookoo ibsituu koo urjii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari ibsituu koo urjii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari ifiitii angayi oromiyaa walgayi gaara meeqa baatee boolla meeqa buute hundee gabroonfataa gootummaa keerraafte dukkanni gabrummaa wanjoon abbaa irrummaa waboo abdii sabaa sumaan turuuramaa waboo abdii sabaa sumaan turuuramaa Jirtaaf jirra baa'oo nuuf jiraadhu wabookoo jirtaaf jirra baa'oo nuuf jiraadhu wabookoo abdii bilisummaa wabii bilisummaa abdii bilisummaa wabii bilisummaa ol baasifaa jikee maatakkal gubbaatti addunyaa na beekuu Atabba biyyaatti ol baasifaa jikee walloo firaayyaatti daangaa kee daangessi atabba biyyaatti ol baasifaa jikee moyyaalee gubbaatti daangaa kee daangessi atabba biyyaatti hangafticha qabsoo abbaa qirroo karree urga urma gaharran barre irro karre poli urga urma gaharran barre wabutti bane abautti bane wabutti bane abautti bane Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork. Kun Kuush Miidiyaa Neetwoork irratti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii addaa keenyaati. Qophii addaa keenyaatiin warraaqsa galaana uummataa jedhamee hiriira nagaatii fi fincila gaaffii abbaa biyyummaa uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaafachuudhaaf qeerroon bilisummaa labsii kana irratti yaada waraana bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu akeekni isaanii maal akka ta'e yaada isaanii irraan fuunee isin biraan gahuudhaaf ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lamaa dubbisnee jirra. Zoonii Kibbaatirraa itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Gammachuu Abbooyyee akkasumas zoonii Lixaatirraa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Marroo Dirribaa dubbisnee jirra. Turtiin isaa wajjin goone akka itti aanutti dhiyaata.
hanga xumuraatti akka nu faana turtan affeerra keenya. Ashama akkam jirtu ajajjoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi zoonii kibbaa zoonii lixaarraa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmaroo Dirribaa akkasumas zoonii kibbaarraa ajajaa itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee baga nagaan dhuftan. Ayyee atis baga nagaan nu eegde. Nasilleen baga nagaan nu eegde. Tolega waanuma xixiqqoo tokko irraa haasa'uu barbaanne har'a wantoonni jiran waan hedduudha garuu waan jirurraa hanguma xiqqoo fudhannee akka haasofnudha kan hin barbaade mee haala amma jiru kana walumaa galatti Oromoon ajjeechaa cunqursaa fi rakkoo guddaa keessadha kan jiru kanaan wal qabatee immoo kallattii garaagaraatiin fincillee yookiin immoo mormiin mootummaa kanarratti waan dhamaatidha kan jiru kanarratti ilaalchi waraana bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu osoo nu ibsitanii maal jettu mee marroo sirraa hin ka'a waraana hooggansaniin dabalataanii qeerroon biyya keessa karaa nagaatiin qabsaa'u mootummaa irratti fincila kaasatidha kan jiru kana akkamitti ilaaltu isin akka waraana bilisummaa Oromootti? Haa ta'uyyee fayyaa ta'e waraanni bilisummaa Oromoo silaaftuu daandii isa baasu Oromoo fi kallattii kanatu mala ka jedhe humna karaa qawwee saba kana bitaa jiru karuma qawwee falmachuuttidha kan inni jiru kanas egaa yeroo hedduu carraati miidiyaa kana irratti nu laatteenis jaallan keenya garii waliin irra deddeebinee ibsaa kan turre haalli kanatti nu galchee hundumtuu maal akka ta'e himataa akka turre jechuu uummanni Oromoo immoo fincilas haa ta'uu gama kamiinuu iddaa ittiin gabrummaa amma jala jiru kana xumurachuu fi inni agarsiisu fincilli diddaanii gama artiin ta'uu danda'a, aadaan ta'uu danda'a, afaaniin ta'uu danda'a, gabaa lagachuu ta'uu danda'a, daandiitti bahanii mormuutiin ta'uu danda'a. Gama kamiinuu haa ta'u kallattii irra sagalee ofii dhageessifatuu danda'an kamiinuu uummanni yoo falmate waraanni bilisummaa Oromoo isa kana ni deeggara mormii irraa hin qabnu kunuufillee deeggarsaa nuti saba kanaaf kan nuti kallattii amma qabannee jirru kanarratti qabsoo gaggeessuutti jirru daandiin kanaan dura yaalame hundi cufaa ta'urraa nuti karaa qawwee filannee uummanni immoo daandii isatti fakkaate hundumaan falmachuuni inni kuni sabichi ajjeechaa dararama hamtu amma keessa jiru keessaa of baasuu fi waan carraaqataa jiru waan ta'eefi ammoo sabni Oromoo kanaan durasi fincilarra ni ture mootummaa jedhee amma of yaamu aangootti kafidellee saba kana sabni kuni mootummaa amma isa ajjeesaa jiru aangootti fiduu fi dhiiga dhangalaasaa lafee cabaa wareegama hedduu kaffalaadha ture kaleessa hojii manaa sana otoon xumuratiin hafe Oromoon. Ammasi wanni namni wal yaamaa jiruu fi roorrootu nama kakaasee hojii manaa kaleessa osoon goolabamiini gidduutti rarra'ee hafetu xumura akka argatuu fi ammoo rakkoo guddaani Oromiyaa keessatti akkuma walii galaattuu jiru sabni kun hojii manaasaa akka hin xumuratiin hafe ka agarsiisu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo sabni isaa inni qabsaa'uu fi daandii kamiinuu gara rarraga bilisummaatti ka isa deemsisu tinnisa qabsoo yoo gochuu danda'e waamichi akkasii kuni nuti mormii irraa hin qabnu. Ammoo wanti jechuu barbaadu asirratti egaa jaalgammeefillee carraa kennuus nan barbaada dhiifama xumurachuu fi uummanni kuni akkaataa amma fincila yaamu kanaan waan kanaan dura itti jeefamaa ture irraa waa barateera jedheen abdadda kanas ta'uu qabaa ka jedhu si yaada. Kanaan dura kallattii adda addaarra fincilli adeemaa ture galii isaa osoo hin dhaqqabiin karaatti kan inni rarra'e namoota fincila kana keessatti adda dureen sabni kun ija godhatee abdatee imaanaa itti kennate sanatu
fakkeenyaaf yoo ilaalte finciloota warraaqsota adda addaa biyyoota adda addaa keessatti gaggeeffamaa turan akkaataatti fashalanii fi akkaataatti milkaa'an yoo ilaalte ka Oromoos immoo akkaataa kanaani warra Sudaan keessatti fincilli ka Oromoo wal fakkaatu ka'ee mootummaa abbaa irree waggaa 30 oliif ture ka Albashir kuffisaniitu waraanni qabachuuf ture. Paartiin achuma Albashir keessa turanii namoonni qabachuuf turan. Uummanni ni dide. Hojiin manaa kun hanga xumuramutti hin gallu itti dhumate jennaani mormitoonni siyaasaa achi keessa jiranii fi dhaabbileen siivilii garaagaraa harka itti galfataniitu dhiiga dhangala'uu ilmaan Sudaan sanatti gadi gochuuf jecha warra mootummaa keessa jiru keessaas warra mormii keessa turan keessaas akkasumas paartiilee siyaasaa garaagaraa keessaas walitti dhufaniitu uummati akka aanga'uu danda'u hangam aangeeffame uummatichi hangam argatee fi hangam dhabeen illee akkuma jirutti ta'e garuu mootummaa keessaa qaamni jiru fincilicha guutuutti akka inni to'atee Boru deebisee qaamuma kaleessaa sana gadi hin dhaabne gochuu keessatti shoora taphatan qabu jechuudha. Oromoonis akkasii ammallee barachuutu irra jira. Warri kaleessa adda dureenii dhaabbatanii fincila kana dura turan jedhee sabni abdii godhate suni gatiima Oromoon itti dhiiga dhangalaasee sanatti dhimma bahaniitiin mootummaa sana buusanii mootummaa Oromoof malu ijaaruu dadhabuurraati kun dhufe waan ta'eef har'as akka akkasiin taane sodaa qabaa. Isa kanan uummataanii Oromoo salphaa warraaqsa galaana uummataa jedhameeti gaa miidiyaa adda addaa irratti argaa jirru uummati of qopheessaa jiru roorroo manaa nama baasuuf jiru kuni fincilli kun deebi'ee akka kaleessaa rarra'ee akka hin hafne galiisaa hanga gahutti manii barbaadamee fi bira hanga gahutti eenyumaanuu taliigamu qabu sabni kun kan inni taliigamu ofiisaa waliisaan qofaa ta'uu qaba. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo isa kana ni deeggara yaadaanii akka ofii keenyaatti immoo daandii qabannee jiru irratti qabsoon kaleessa eegallee har'as ittuma jira borus ittuma fufa. Tole galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmaroo Dirribaa yaadannoo qooddee fi Jaalgammee gama keessanitti hin dhufa itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa mee waraana geggeessanii alatti qeerroon karaa negaatiin socho'aa jiru immoo yeroo kanatti gaa hiriira nagaa yookiin immoo mormii yaamatiidha kan jiru yaanni keessan maalidha akka waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaattii fi ajajaa tokkootti maal nuu qooddu? Ayyee gaarii egaa beeksisaa Jaalmarroon kaasee jira. Nuti ummati keenya roorroo jiru roorroo sarara deemaa kan qolachuudhaaf tooftaa inni jedhamee roorroo kana ofirraa qolachuudhaaf inni falmatu kamiyyuu akka waraana bilisummaa Oromootti ni deeggarra. Egaa akkuma inni jedhe warraaqsi kun jalqabuu fi egaa kanammoo kan isaan ta'a akka isaan deebi'anii jalqaban kan isaan taasise warraaqsa kaleessa hambahiin hafee wareegama qabsaa'ota hedduudha itti ba'ee booda butamee har'a immoo deebi'amee isin kaleessa wareegama baasanii achiin geessanii shaayaan godhidan Oromoo irratti deebisee akkuma kaleessa tooftaa miilisi ittiin Oromoo gargar qoodee bakka adda addaatti gochaa hammeenyaa irratti raawwachuudhaan Oromoota qabsaa ture san ganna tokkoo fi baatii ja'a ol kan gaggeessaa turame. Keessattuu ganna tokkoon dura Oromoota lixaatii fi Oromoota gujiiti irratti jechi baay'ee suukanneessaa akkuma kaleessa Minilik irratti raawwataa ture sana raawwachaa jiraachuu isaati. Egaa har'a immoo bal'atee Oromoon akka Oromootiyyuu walumaa galatti bahee garuu dadhabee daldalee qotatee jiraachuu hanqachuun isaatii fi akkasuma guuramee hidhamuun reebamuun qeerroon qe'ee isaati irratti dhaanamuun inni kun cuftii deebisanii akka warraaqsa kana roorroo kan ofirraa buqqisuudhaaf uummatii ofumaa isaatiin wal gurmeessee mootummaa kana ofirraa fonqolchuudhaaf jalqabe. Kanaaf akkuma jaalli dhaame isa kaleessa kanarraa waa barachuun dirqiidha. Kaleessa seenaa dabre keessatti maantu ture har'oo maantu yeroo maantu gaggeessirriin jiru kan cufa laaluun fi isa kana gara xumuraatti godhuun dhaabamuun keessattuyyuu seenaa dabre keessatti Oromooti bakka bakkatti yeroo milikutaa tokko
duulee ajjeesee kaan harka mulee harmuree hiyyoomsee jedhu san inni kaan taa'ee ilaalaa ture. Isa kana arras yeroo deebisaa jiran arguutti jira Oromoon. Kanaaf yeroo ammaa kanatti egaa kanaatti seenuun isaa waan kutatee waan dabreerraayis baratee umura itti godhuudha deemu natti fakkaata. Kanaafuu nuti akka waraana bilisummaa Oromootti roorroo kamiyyuu uummati keenya ofirraa qolachuudhaaf tooftaa inni itti fayyadame kana akka inni fiixaan baasu eeggarsas tumsas hin goonaa fi akka leetirraa akka baratamuu qabu ammas deebinee butamuu akka hin qabne xumurri itti godhamuudhaaf waloonis falmaa godhaa jirra. Isaanis falmaa gara danda'een godhaa jiran kana itti fufuu qabanii jedha. Tole galatooma itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee hedduu galatoomaa yaadannoo qooddanii fi mee ammas gaafii tokkoon isinii kaasa isin malachuufuun kaasaa gaamarroo irraa eegalla. Mee akka waraana bilisummaa Oromootti yeroon itti baay'inaan Oromiyaa keessa socho'aa jirtan yeroo kanadha. Yeroo kana qeerroon fincila gaggeessuudhaaf qophiirradha kan jiru. Mootummaan immoo waraanni bilisummaa Oromootii fi qeerroon wal hubatee fincila godhu kanaan baay'ee waan rifatee fi sodaa guddaa keessa galee fakkaata. Kanuma sababeeffachuudhaan ibsawwan garaagaraa torban tokko keessatti gara ibsa 4 baasiidha kan jiru. Waraana kana yookiin immoo labsa kana yookiin immoo fincila kana waame waraana bilisummaa Oromootii. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo gara hidhattoota hedduun isaanii leenji'anii kan dhufan Maqalee irraati. Warra TPLFtu harka keessaa qaba fincila waamame kanaayyuu kan ammoo kan hoogganaa jiru waraana bilisummaa Oromooti jedha. Asirratti maal jettu mee jaalmarroo sirraan eegan? Inni kun irra deddeebi'amee waggaa 2-3 edda keessumaayyuu fincilli kun gara darbeetii asitti himannaanii mootummaa ofiin jedhu kanarraa babbahuu ibsaa ganamaa guyyaa galgala bahuu yoo ilaalte himannaan adda addaa yeroo adda addaatti bahuyyuu hedduun isaa wal faalleessu. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii isa baasu tolfateera. Akkuma sila himee daandii mootummaa afaan qawween saba bulchuu afaan qawween irraa kaasuu fi gabrummaa humnaan nutti fe'amte humnaan ofirraa kaasuu fi lola afaan qawweetiin warra nu lolu sana loluu jirru waan ta'eef fincila yaa'amuu qindeessuu qajeelchuu hin danda'u waraanni. Garuu sabni daandii isa baasu yeroo filatu roorroon itti hadhoofte gabrummaan itti ulfaate duuti akka malee keessumaa hayyuu mootummaa inni ofiisaa harkaan aangootti baase keessumaa ammoo mootummaa Oromoo ofiin jedhee of yaamu maqaa Oromootiin socho'u gabrummaa TPLF jala waggaa 25 fi kanaa ol ture gabrummaa jalaa baasee sagandiima isaanii gabrummaa jalaa baasu immoo gara gooftummaatti aangootti ol isaan baase warra akkasiitiin sabni kun deebi'ee ijjeefamuun aanamuun dararamuun hidhamuun akkaan ulfaatuurraa uummati kun eenyuun osoo hin qajeelfamne duuti roorroon gabrummaa manaa isa baasuutti ka jiru amma yoo argite miidiyaa hawaasaa hedduurraa akkasumas ibsa mootummaan kun baasuun kan wal fakkaatu hedduun isaa sabni kun nama tusa qindeessee abaluutu harka isaa dhibba qabachuu barbaada. Karaa akkasii otoo warri gariin immoo fincilli kun osoo ture nuti qeesii isaas sheekii isaas taanee otoo qulqulleessinee fi itti kadhannee akka jechuu waan fakkaatu yeroo dubbatan argina. Sabni kan inni manaa bahe duuti beellama hin qabdu mana isaatti itti dhufte yeroo immoo namaan laatu. Warri kana jedhu immoo waggaa har'aas yoo teessee eegde sabni itti ulfaate yoo gadi bahe waggaa har'aas kanuma sitti himu nutu fi qulqulleessee daandii sana siibanee si qajeelcha jechuu ittiin barbaadu. Namni du'aa jiru yeroo eeggateetiniin abaluun naa qajeelchu jedhu hin qabu. Ofiitii wadarooni du'aa boolla du'aa isaa keessa miila tokko dhaabee miilli tokko baddaa jiru namni akkasii yerootti dhaabbatee abaluun naa qajeelchu yeroo akkasiitti falmadha jedhu hin qabu jechuudha. Ammanayyuu ni ture Oromoon ni obse waliif obse iccitii gola keessa isaa gadi baasuu jibbuurraati obse sabni kun.
Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo uummata kanaaf qabsoo gaggeessarraa kaasee daandii qabsoo inni irra adeemu hundumaa immoo ni akeekarraa kaasee fincila qindeessuu hin danda'u. Nuti waan qindeeffachuu dandeenyu tolfannee jirra. Gariin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo TPLF leenjisee Maqaleetti leenjee dhufe Maqaleeni konstituushinii yookaan immoo bulchiinsa mootummaa federaalawaa daangaa Itoophiyaan jirtu keessaa isa tokko. Kun immoo kan inni bulaa jiru mootummaa ammaa aangoo harkaa qabuuni. Paartiin siyaasaa biyya Tigraay keessa jiru paartii siyaasaa warra Finfinnee jiru waliini warra biyya bulchaa jirani. Warra kanaa waliin hojjechaa isaantu immoo nurratti leenjisee himachuun hin danda'amtusi. Jarri kun kan isaan jiran magaala keessa mootummaan kabulchuu lafa inni to'achuu danda'u jala miseensota paartii siyaasaati bulchitoota biyyaati waliin jiru waliin galu kana to'achuu dadhabuu mootummaa achi immoo as deebi'ee ittiin uummata afaan faajjessuuf dubbachuun gadhummaa isarraa dhumaa doofummaa ittiin nama goyyomsaniillee yeroorraa yerootti jijjiirrachuu dadhabuu dhibbeema wal fakkaataa biitii wal fakkaatuun waggaa hedduu rukuchuuti argisiisaa jechuudha. Hirreen akkasiitiin biyya bulchinaan suni yeroo butachuu fi yeroo sana immoo butachuu hin danda'amu lafti halkanaa waan jirtu natti fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo eessattuu haa leenji'u eenyuyyuu isaa leenjisuu ayyee leenjii waan barbaaduun hidhatee loluutti jiraan loliitii ofirraa kaase yoo dandeesse irraa kaase abaluun akkas na gochisiise abaluun akkas na gochisiise jettee hojii dabeessummaa akkasii uummatatti qabatanii gadi ba'uun baay'ee fokkisa. Uummanni kun obsa isarraa dhumaa xumura seetiniini roorroon kun gadi isa baasuuf jirti. Gaafa gadi ba'ee dhuguma uummanni kun galaana irra dhangala'aa mootummaan suni sanarraa hafuuf hin jiru. Kanammoo kafite carraa kennamee fi dhiiga ilmaan Oromoo kumaatama dhangala'e sana itti bulchuuf carraa kennamee fi dhimma bahuu dadhaban. Akkuma kaleessa bakka kaleessaatti amaluma kaleessa baratan sanatti deebi'an. Ibsa akkasii baasuu miidiyaa harkaa qaban sa'aatii 24 guutuu gaazexeessitoota hojii kanaaf qofa leenjifamanii poolisiillee dabalatee poolisiin silaa kan hawaasaa akka ta'e paartii siyaasaa kamiifuu kan hin loofne uummata qofaaf kan dhaabbatu poolisiin illee sadarkaa kanatti paartii siyaasaa tokkoo fi garee tokkoo fi dhaabbateetu abaluut akkas tolchi abaluut akkas na tolchi abaluut akkas na godhi jechaa oolaa jechuudha. Kanaan uummata kana goyyomsuun hin danda'amu. Obsi uummata kanaa daangaa kan inni darbe dhiiga isaatu akka malee dhangala'e. Dhiigni dhangala'u yoomiyyuu gatii qaba. Akka inni gatii qabu immoo kaleessarraa kaasanii beeku warri biyya bulchaa jiran. Garuu sanatti gurra duuchatanii ija junuunfatanii itti deemuu jiru. Badiinsan ta'anitti isaan geessanni kun immoo. Kanaaf warra biyya bulchaa jiran waliin dhaabbatanii namoota gargar qoqqooddatanii wal dhaban fakkaatanii deebisanii abaluu narratti ijaara jechuun baay'ee fokkattu hojii dabeessaati jechuun yoo barbaadan warra Tigraay keessa taa'ee nu hidhachiisaa jiru jedhanii himatan sana maaf seeratti dhiyeessuu hin dandeenye wayi baqatanii bosona illee jiran beeku magaala keessa jiru. Qoosaa akkasii dhiisuudha qaba mootummaan kun. Qofaatiitti jira namni bishaan nyaate immoo hoomacha qaqqabata. Hoomachatu nama oolchaaf miti lubbuutu wittifachiisaa jechuudha. Wittifannaa fakkaatti. Ibsi amma torbee tokko keessatti si'a 5 baasuu jiran. Hankanuma irraa jechuu danda'a. Tole galatoomii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa yaada nu qooddeef galatoomii. Jaal Gammachuu gama keessanittiin dhufa. Mee gaafiidhuma duratti kaase irratti waan tokkoon sinii dabaluu barbaada. Waraana bilisummaa Oromootu hiriira kana waame wanti isaan jedhanii fi waraana bilisummaa Oromootu waame hoo ta'ee sababa waraana bilisummaa Oromootiin qeerroo karaa nagaatiin gaafii nagaa gaafachuu yookiin immoo roorroon manatti dhuftee roorroo sana obsuu dadhabee dirreetti bahe ajjeesuudhaa fi sababa godhatanii kana jedhanii jedhu. Mee gaafiin dura kaase wajji walitti qabaatti nu deebisaa Jaal Gammachuu. Egaa jalqabarra akkaataa warraaqsi yookaan qabsoon bilisummaa sadarkaa ishii xumuraarra geesse jennaan mootummaan Abiyyi Bittillayyoonni isaa yeroo deebii isaanirraa eegaa turetti yeroo sanatti uummati Oromoodhaa mee warra kanaa haa ilaallu yaada jedhu qabaataa ture. Garuu deemsa keessatti yeroo ammaa akkuma duratti ibsine gochaaleen mootummaa raawwatu isa
rakkoo jiru hundeen furuurra deebi'ee isuma kaleessa wareegama guddaa gootisa ture san yeroo ajjeesuu fi yeroo mana irratti gubu yeroo wanta adda addaa dalaguutu mul'ataa jira. Keessattiyyuu yeroo ammaa kana keessatti egaa duraa kooda murtaa'eetti ture. Achiin booda Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoodhaa maqaa Oromummaatiin callaa guuramaa mana hidhaatti guuramaa jiru. Mana gubuu fi ajjeechaan duraan naannoo murtaa'ee ture har'a bal'atee gara Giddugala kanatti seenee gochaa fakkaataan dalagamaa jira. Sa'aatii ammaa kanatti keessattiyyuu uummata Oromoodhaa kan abdii isa kutachiiseetii fi mootummaan kun kan Oromoodhaan yaanne ta'uu isaa argee tarkaanfii kanatti kan isa seensisee Oromoota kutaalee cufaarraa kutaalee hundarraayyuu walitti qabanii guuranii hidhaa jiru. Hidhaan aga har'aatti aga sa'a ammaatti ittuma deemaa bakka tokkotti walitti qabuu jira. Haalli addunyaa keessatti dhibee addunyaa irratti sodaachisaa jiru kana keessatti isaan ammoo Oromoota walitti guuruun baay'inaan walitti guuruun bakka tokkotti hidhuun inni kunuyyuu Oromoon akka abdii kutatee Oromoodhaaf akka inni guutumaa guututti nyaapummaa Oromoodhaa mootummaan kun akka qabu mallattoolee agarsiisan keessaa guguddaan raawwiin akkasii kun egaa uummata kana xumura itti godhamuu dhabuun yeroo sana ilaalcha keessatti yookaan haa ilaalluu jedhu sun deebii dhabee faallaa isaa ajjeefamuun reebamuun qe'ee isaa irratti jiraachuu dhabuun ba'ee galuu dhabuun obruun isaa gubatee midhaan isaa gubatee manni isaa gubatee faca'aa jiraachuun inni kun walumaa gala akka gara deebi'ee waan biqila kaleessa xumuranii xumura itti godhuudhaaf tarkaanfii abdii kutannaa mootummaan kun godhaa jiru kanarraa uummatni Oromoodhaa kan tarkaanfii kanatti seene malee akka waraana bilisummaa Oromootitti yaamichaa godhameefitii miti. Kun egaa mootummoonni yeroo duraanittis hiriira uummataa kana gaaffii uummataa kana gar dabarsuudhaaf yeroo isaan gara ABO'tti qabanii shororkeessaa jechaa turan isuma sanarratti deebisanii lallabaa jiru. Gaaffii sanaaf deebisuu dhabuun uummata kana akka isa kaase odoo beekanu beekaa akkuma duratti jedhe uummata Oromoodhaa irreedhaan cabsanii humnaan cabsanii egaa waraana bifoota adda addaa osoo kan ta'uu baatee jiraate roorroon agarsiisu kun fakkeenya hojii fa'aatti Wallaggatti raawwataa jiru kun iyyitti agarsiisu kun addunyaa kana cufaa silaa ilaalcha kennitee fi Oromoon rakkoo keessa jiru argaa ture. Garuu yoo ilaallu fakkeenya amma addunyaa kanarratti namni tokko du'eedhaaf yeroo dhiyoo kana keessa waan ta'amaa jiru kan mul'atudha jechuudha. Oromoon ammoo kana laalee dhabee jennaan ofiisaatiin tarkaanfii kanatti seene.
kanaaf ammoo kana xumuratti godhuun ittiin goolabuun ka duraanitti irraa barnoota argachuudhaan akkamitti akka wal gargaaranii fi akkamitti akka Oromoonni tumsa kutaaleen Oromiyaa cufti walii birmatutti yaamicha kana godhanii roorroo kana ofirraa olachuudhaaf kan itti seenanii malee kan eenyu isaan dhiibeen jechuudha. Rakkoo roorroo isa kaleessa wareegan baasanii fi duubatti deeffamee deebi'ee ishuma santu deebi'ee ajjeechaa fi hidhaa akkasii kana irratti raawwachuu isaatitu uummata kana gara kanaatti teessisee malee eenyulleen isaan duuba hin jiru. Nutis ammoo Oromoon kana laalee kana hubatee tooftaa isaa danda'ame maraan iyyuu mootummaa sirna har'a deebi'ee Oromoo irratti roorroo cuuccaa gaggeessaa jiru sun isa kaleessa kan deebisuu tattaafatu kana ofirraa buqqisuudhaaf waan inni danda'e cufaayyuu godhuus qabaa. Oromoonis ni deeggara. Kana malees furmaata qabu jedha. Tole galatooma itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee yaada nu qoodanis galatooma. Mee ammas gaafii tokkoon sinii kaasa. Yaada ani kaasuu irratti yaada yoo dabalachuu dandeessu gaafii adda addaan sinii kaasuu barbaada. Akka zoonii kibbaattii fi zoonii lixaatti Jaal Marroo irraa ni eegala. Zoonii lixaatti jechuu kooti. Akka waraana gonfachiisuun du'aa fi hidhama dararama adda addaa keessa jiru keessaa yeroo xumuraaf baasuu fi qabsoo gaggeessaa jiru. Wanni duuti akkasitti baay'atee fi waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaaffii kaafame tokkollee osoo hin sharafiin xumura itti gochuuf sochii taasisuu itti fufuurraati. Kana jechuun maal jechuun bakkoota hedduutti bakka sochii waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa biraa hin geenye tokko keessatti namoonni ni ijjeefamu. Ajjechaa sanarraa mootummaan kun akka jiilchuutti namoota qaroo tokko lama sadii darbee ajjeesaa garii immoo ni hidhaa sochiin uummataa sanarratti jiiluutiin daangeffama yeroof. Naannoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo keessa jirutti ajjechaan kan baay'atuu fi duuti akkasii yeroo argametti waraanni bilisummaa Oromoo sanaaf dachaa lama sadiin gatii kaffalaafi. Gatiin kaffalamu sun ammoo mootummaan kun dandeettii waraana waliinii waraana gaggeessuun wal dura dhaabbachuu hin qabne milisootaa fi poolisoota torbee lamaaf leenjifamanii aadaa waraanaallee hin qabne itiksii waraanaallee hin qabne uummata siviilii fi waraana hidhatee jirullee adda baasuu hin dandeenye akka biraatti ammoo haaloo jibbiinsaa
waraanni bilisummaa Oromoo resisti godhe dura dhaabbatee jechuudha. Lafa keenya hin kenninu sabni keenya gabrummaatti hin kufu jenneetu kana dura dhaabbachuutti jirra. Dura dhaabbachuu qofaa miti amma immoo sabni kuni kaan yeroo dheeraaf miidiyaa irratti qopheessanii olola addaa irratti oofanii saba isaarraa adda isa qoodanii duula addaa irratti gaggeessan sana du'a sana keessatti du'ee falmatee dandamatee dura dhaabbannaa qofa osoo hin taane gara haleellaatti jijjiirame lolli amma yeroo sa'aatii ta'eef adda hinsitiin adeemaa jira jechuudha. Kana hundumaa dura dhaabbachuu kan danda'e waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannoo sabni Oromoo bira dhaabbate qofaani alaaf keessaa. Haala akkasii keessatti kan nuti uummata kana gabrummaa irraa qolachuu fi du'a irraa ittisuu fi roorroo irraa dhaabuu fi qabsootti kan jirru yeroo irraa yerootti kufaa kan jirru kuffisaas kan jirru jechuudha. Uummanni kun ammoo isa kaleessa namni hedduun bahee Oromoon bilisoomteetti uummanni gara lixaa fi gara kibbaarra jiru kuni qabsoo kanatti gufuudha ta'edhame ololli guddaan nutti oofame dhagaa baay'ee nutti guurame boolli gadi fagoon akka malee nuuf qotame sana keessaati daldamannee baaneetu uummanni kaanillee dhugaa kana argeetu roorroon kuni ammas deebitee mana nama hundumaa duuti mana nama hundumaa balbala namatti rurrukutta jennaan uummanni kuni dhangala'ee bahuuf kan inni jiru. Isa kanatu kana fide akkaataa kanaani kanii Oromoon socho'uutti jiru sabni kuni kaa isa ittisaa turre irra darbee mootummaan kun mootummaa keenya miti warra keenya qabeessa holaaseera qabsoo Oromoon hedduun itti kitamamee doomseera doomsuurra darbee holaasuurra darbee immoo gara dabarsee akka Oromoon lammaffaa mataa ol qabattee hin kaanetti akka boofaa biyyee keessatti asii gadi mataa dhaanuutti jira kana ofirraa xumura itti gochuu qabna irra dhangala'uu qabna kan jechaa jiru uummanni. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu duuba miti kan inni jiru saba keessa jira roorroo kana irraa qolataadha jira haala akkasiitiin immoo mootummaan kun uummata kana jumlaan kan inni fixaa jiru badee balleessuutti jira jechuudha. Umurri isaa ammoo garuu hin tolu uummanni kun kan irraa hafe bilisummaa hin arga ifti aduu bilisummaa bariin bilisummaa Oromiyaa keessatti ilma iftii jechuudha. Qaangeen sun immoo mul'atte qaangee mul'attu kana gariini itti afarsaa jira kan inni itti afarsu akka ishee hin banne bobaatee hangaatee Oromiyaa hunda keessatti akka iftuuf ammas gariin itti afarsaa jira kan inni itti afarsaa jiru akka ishee hin mul'anne bakka jirtutti qilleensi yookaan bubbee hamaani afuufee akka balleessuuf uummanni kun immoo uummata qaanqeen
Oromiyaa keessatti mul'atti akka iftee angaatu itti afarsuuf jiru waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo isa kana waliin dhaabbateetu qabsoo kana galmaan ga'uuf tattaafataa kana kan nuti gochaa jirru. Ameen kaasee haasaa mootummaa kabineetti dandarraa aga poliitikii akkasumas hidhattoota poolisoota waan makalaakaa aga kanatti jirti walitti gateeti Oromoo irratti gaggeessanidha. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo waliin gara waraana bilisummaa Oromootti murtee hoggaa yookaan ammoo akka agartee yeroo ammaa kanatti mootummaa kun fayyadamu akka meeshaa jaanjaawii Suudaan warra walitti beektoota sana loonii keessatti bifa akka sanatti naannoo adda addaa bakka waraanni jirre seenanii uummata ajjeesuu qabeenya gubuu mana gubuu inni kun cufte akkasii kan raawwatamaa jiru jechuudha. Kanaaf egaa roorroo agas kana uummatii irra guddaa waraana bilisummaa Oromootiin baasaa jira. Inni kun ammoo deebisee akkuma Oromoon akka waraabessaa duurra akka qeerransaa du'u filate fincisi kunuyyuu akkanumatti nagaa qulqulluu obruu isaa keessa yookaan mana isaa keessa yookaan bakka dhiiga jiru kan karaarra deemu ajjeefamaa jiru bakka waraanni bilisummaa Oromootti dhaqqabnetti akkasitti godhamaa jirfama. Akka kanatti duurra isa du'allee isaa du'u wayyaa jedhee kan fincila kanatti seenamee fiyyuu sababa kanaaf jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti furmaatii jiru tokko inni tokkichi kunis egaa waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti jabeessuudhaan waraabbii kan qabne bifannoon isaa fiixa bahuu hin danda'u. Humna jabaa qabaachuu qaba. Waraabbii sun fiixa bahuudhaaf isa saddu kaleessa dogoggora seenaa ta'ee wareegama kanaa kan itti fide. Kanaaf Oromoon kan dabre irraa gara qabsoo dhumaa sanaan itti fufuudhaan akkasumas gara xumuraatitti humna Oromoodhaan jabaa woboo jabeessee yeroo dhumaatiif roorroo bara dheeraa ganna 50 Oromoo irratti dhabee dabraa jirtu ofirraa boonfachuu qaba. Kanaaf bakkoota akkasii qabatu bifa kanaatti uummati tarkaanfii kanaatti seenan isa kana immoo kanarra darana Oromoon bakka jiru wal dirmatuudhaan mootummaan kun deemsa akkanaatiin akkasii bakka waraanni bilisummaa Oromoodhaan jirre Harargeettis
fudhattu baaleettis aartittis bakkoota dhiittis egaa ajjeechaa jiran Oromoo ajjeefamaa jira. Magaalaa Haaraa keessatti ajjeefamee diinla kanaaf nyaachisanii bakkoota adda addaatti wanta keessattu jira. Kanaafuu furmaati tokko Oromoo irree isaa jabeessatee dhufuudhaan lammaffaan ammoo Oromoon ofirraa taa'ee du'uura ajjeesee qaba. Akka kaleessa ajjeefamanii akka muraasa deebi'anii mootummaa sanii jalatti dhufanii gabummaa jala taa'uura ajjeefamanii ajjeesanii bilisummaa walabummaa Oromiyaadhaa kabajaa kaleessa gannisa tokko filatamaa dhabne deeffachuu furmaataa jenna. Kan nuti jechuu barbaada gabaabaatti. Tole galatooma gaafii irraa maayyiitiin sinii kaasa sa'aatii dheeraa fudhannee gaafii hedduun qaba garuu sa'aatii qabnurraa kaasee gaafiidhuma xumuraan kaasa mee qabsoon Oromoo waggaa 4 keessattuu fincilli diddaa gabrummaa raawwate booda qabsoon ummataa suni deebi'eetidhuma akkuma isin duratti kaaftanii harka kaleessa warra ummata Oromoo ajjeesaa turetti deebi'ee gale. Ammas qabsoon ummanni Oromoo amma deemsuudhaaf qophaa'e kuni akka harka diinaa hin buune ummanni Oromoo kallattii kamiin qabsaa'uu qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti qabsoo kana bira dhaabbata? Maalidha akeekni keessan? Marroo isinirraan kaame. Ayyee fayyaa ta'ii akka kaleessaa akka hin taane Oromoon aadaa kaleessaarraa safuu kaleessaarraa waan inni dhiisuu qabutu jira jedheen amanaan. Innis Oromoon jaarsa hin qabu, jaarsi isaa karaa paartii siyaasaa jala gugguufu ta'eera. Oromoon gadaa hin qabu, gadaan isaa safuu kaleessaa, duudhaa, aadaa kaleessaa guuttatee hin jiru. Namni seera gadaa guutee, safuu gadaa, duudhaa gadaa guutee gadaa Oromoo qabatee jiru hin jiru. Gadaan silaaftuu sirna qaba. Akka amma mandarri hundiyyuu abbaa gadaa qabu sana miti. Gadaan Oromoo lakkoofsaan beekamu abbootiin gadaa akkamitti seera gadaa guutanii aangoo qabatanii waa hunda qaba. Sana guuttatanii jiranii abbaan gadaatu paartii siyaasaa keessatti miseensummaa loogii qabate. Soddoma dhibba achi kuma guutee booddeetti luka haydanii sadachaasan san dhagahuu hin qabu. Yoo itti seene xumurachuudha qaba. Hin xumuratu taanaan itti seenuu hin qabu. Du'a yoo ta'e immoo yoomiyyuu namaa hin ooltu. Har'a du'a taanaan
guyyaa har'aatti namni sakandii tokko umurii isaa irratti dabaluuf hin jiru. Waggaa 100 jiraata taanaan waggaa 100 sana osoo hin gahiin umurii isaa irraa namni sakandii tokko muruu danda'u hin jiru. Kanaaf duuti keenya du'a seenaa qabu. Du'a saba miiliyoona hedduu qaanii gabrummaa jala jiru. Qaanii gabrummaa addunyaa irrattuu hiriyyaa hin qabne. Bara dheeraa lakkoofsiste. Qabsaahee itti bahee lafee dugdaa cabee dhiigni qaama isaa keessaa lafee isaa keessaa akkasittiin dhangala'ee guduunfachuu dadhabuutiin bara dhufaa darbaa hireen saba isa dabalte waan ta'eef yoo miila itti seena ta'e sabni kun eenyuun dhagahuu hin qabu. Kan inni dhagahuu qabu ofii isaati, fedhii isaati, waan barbaadu, hiree sabaati. Hireen saba kanaa immoo bilisummaa. Bilisummaan sun immoo sharafamuu hin qabdu. Bilisummaan booree hin qabdu, bilisummaan burree hin qabdu. Itti baheesaa biyya ofii dhuunfachuu. Mootummaa ofiif ta'u of keessaa baasanii aangoo barcuma siyaasaa irra kaa'achuu. Hanga sana hin taanetti gaaffii bubuutuuf miti Oromoon kan inni daandiitti bahuu qabu. eenyumaafuu eessattuu sossofamuu hin qabu. Gaaffiin isaa hanga bilisummaatiin goolabamnetti immoo gaaffiilee xixiqqoo fi namni gadi bahee jaarsummaa taa'u. Jaarsi sun jaarsa araaraatiif jaarsa abaarsaati waan ta'eef abaaree ofirraa deebisuu qaba. Oromoon akkasitti kan inni xumuramu waan ta'eef harka eenyutti iyyuu kufuu hin qabu, kufuus hin malu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo isa kana waardiyaa dhaabbatee ni tiksa. Tole hedduu galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmaroo Dirribaa Jaal Gammachuu gama keessan ittiin dhufa itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaati. Mee waraanni bilisummaa Oromoo fincilaa warraaqsa galaana uummataa kana akka kana dura akka karaatti dafnee fi iddoo hin malletti akka hin kufneef maal dhaamtu, maalinis bira dhaabbattu, maalis gorsitu, maalis immoo akeektu? Egaa silaa duratti jennee jirra Oromoon qabsoo kaleessa sirna godhamaa turee fi isa xumuraa kanarraa waan barate hedduu qabaa jechuudha. Kanaafuu warraaqsa kaleessa deemaa ture xumura isaa yookaan bakka silaa rakkoo Oromoo fuudhaa kanaan osoo hin gahin gidduutti egaa namootiin qeerroodhaan misoomne jechuudhaan akka inni deebi'ee faca'u taasisan. Har'a wanti tokko yeroo har'a qabsoo
kana kan wareegama kaleessa baafnee isaan idee aaxallee deebi'ee isuma kana dubbatti deebisuudhaaf Oromoo ajjeesaa jiru kana haga lafaan jennutti haga buqqufnutti kanaaf tooftaa adda addaatiin miirataatii wal dhagaatii wal hubataatii humna ta'aatii osoo walirraa jidduu gaggeessuu qabanii waraanni bilisummaa Oromootis qabsoo bifa kana gaggeessan kamiifiyyuu tumsa godhaa yaayyaansi wal bira dhaabbannaa kun ammoo qooda Oromummaatii nutis kallattii kanatu baasa jennee Oromoodha gaaffii Oromoodha deebisuudhaaf yookaan wareegama kaleessa ba'e sana galma isaa sana dhaqqabsiisuudhaaf qooda keenya bahaa jirra. Isaanis ammoo waan diina kana ittiin laaffisuudhaan gocha inni namoota irraan ga'u kana qolachuun tooftaa barbaadan kamiyyuu yeroo isaan qabsoo gaggeessan faana jirraa waliin jirraa uummata Oromootis waamicha qeerroon dhiyeesse kana biyya keessaa biyya alaatti cinaa dhaabbatee wareegama kennaa wareegama yeroo gabaabduu akka bahee deebi'ee dhaamu osoo hin taane fadlii fi furmaata tokkitti humnuma amma butee humnaan Oromiyaa qabsuudhaaf deemu kana sirnichuma kaleessa deebinee wareegama barbaachisaafne guddisuu danda'udha. Kanaafiyyuu malaaf tooftaa jirtu faanuu wal bira dhaabbannaa ni jedha gara keenya gara waraana bilisummaa Oromootiin qooda isarraa eegamu immoo bahuudhaaf qophiidhaan jedha. Tole galatoomaa itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee akkasumas ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Jaal Marroo Dirribaa ani gaafii hedduun qaba akkuma isiniin jedhe garuu yeroon keenya nu daangessee gaafii koo osuma irratti hin dhaaba yeroo biroo gaafilee birootiin walitti deebina dhumarratti yaada gaggabaabaa kaafachuu barbaadan yookiin immoo wanti nan hin kaasnee fi har'a darbuu qaba jettanii yaaddan yoo jiraate dabarfachuu dandeessu. Marrotti. Fayyaa ta'ii asis galatoomi warraaqsi galaana uummataa gabrummaa gogseetu bilisummaa Oromiyaa keessatti dhangalaasuuf warraaqsa ta'uudha abdii jedhuun qabaa. Oromoon galaanaa irra dhangalaanaan suni maqaan osoo hin taane gochaan ta'uu qaba. Seenaan jaarraa 16ffaa seenaan daabboo hin ta'uu har'a jaarraa 21ffaa keessatti dabalamuu qaba. Oromoon bilisa bahuun yeroo isaa amma yookaan immoo yoomiyyuu ta'uu hin qabu. Inni kun dhaamsa kiyyaa. Egaa atis Kuush Miidiyaa Neetwoork sagalee cunqurfamaa sagalee waraana bilisummaa Oromoo akkasumas immoo sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo waliigalaatii warraaqsa galaana uummataa kanas jala buute yeroo irraa yerootti nu dhageessista ka jedhu abdii sirraa qabaa. Uummanni Oromoo immoo miidiyaa kana jabeeffatee miidiyaan kuni ayganii warraaqsa kanaa akka ta'u abdiin qaba. Fayyaa ta'ii galatoomi ayyee kanuman qaba. Jaal Gammachuu itti fufaa waan jettan. Anis kanuman jedhaa egaa waan qabatan gadhiisuu qabnu qeerranseelee qabatanii gadhiisan jedhanii ajjeesuu malanii kanaaf yoo san ta'uu baate akkuma kaleessa dabre kaan ammallee wareegama baasisaa deemna waan taateef ummati Oromoo kan darbisu faaniyyuu sochii qeerroon Oromoodhaa dhalootiyarraa asirratti raawwatu kakalee ganna lamaan dura gowwoomni akka lammaffaa deebinee gowwoomnu kanaafuu duunee deebinee mootummaa nu ajjeese jala gabroomnu bitamuurra duunee ajjeesnee bilisummaatti bahuu qabnaa jechuu isaatiif kun Oromoota dhaloota har'aatiif dirqama yeroo bilbiltuudha. Kanaafiyyuu miidiyaan adda addaatis akka qabsoo qeerroon godhu har'a jiru kana akka bir dhaabbatee addunyaatti agarsiisu ummati Oromoo biyyoota ambaa adda addaa jiranis isa kana addunyaadhaaf akka agarsiisanii bir dhaabbatan waan danda'ameen gorsaan cufaan gargaarsa cufa maraa akka godhan garumaa dhaamsa kiyya dabarfata. Qeerroo Oromootis ammoo gabaadhaa itti cufaadhaa falmaan kaleessa duubatti nurraa deebisee wareegama kana nu kaffalchiisuuti ammas wareegamaan deebisee Oromiyaa
sirna nama nyaataa kanarraa buqqifne Oromootii Oromiyaan akka walaba taatu qooda guddaa waan ta'eef jabaadhaa nuti jabaannaan jedhaan. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush miidiyaa turtiin ajajjoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lamaa wajjin goone kana fakkaata. Yeroo biroo ajajjoota waraana bilisummaa Oromoo zooniiwwan biroo keessa jiran wajjin hanga walitti deebinutti turtiin qophii addaa waraana bilisummaa Oromootirraa yaada isaanii warraaqsa galaana uummataatirratti qaban kan isin biraan geenye kanarraa kana fakkaata. Yeroo biroo hanga walitti deebinutti nagaan turaasanii jecha keessummeessaa kan ture ani Habtaamuu Tasfaayeeti. Yeroo gaarii qabaadhaa.